Dacheen gaarreniin marfamtee fi lageen iddoof keessatti hammattee har'a qofa osoo hin taane durirraa raawwattu turte. Lafti warra Gullallee, Eekkaa, Abbichuu fi Galaan Finfinneen wiirtuu diinagdeef siyaasa Oromoo turte. Wiirtuu sirna gadaa teessuma abbaa muudaa Oromootaa akka turte seenaan ragaadha. Qe'ee bulchitoota akka Duulaa Ra'ee, Tufaa Munaa, Jamoo Dabalee, Abeebee Tufaa, Sooraa Loomee, Shubbuu Ejersaa fi Haxalee Jaatanii fa'aa turte Finfinneen. Sirna ijaarsa mootummaa ammayyaa Itoophiyaa keessatti ammoo teessoo mootummaa giddugaleessaa ta'uun bulchitoota yeroo saniin filatamte. Muuda dhufa Oromoon kallattii kamiiniyyuu warri gadaan itti ga'e muuda deemu. Muuda jechuun eebba fudhachuu deemaa jechuudha. Eebba fudhatanii qaalluun kun qumbii afaan kaa'ee eebbisee karaa abbaa bokkuu keessanitti nagaan galaa jedhee warra gadaa kana gaggeessa. Warri qaallu isaan immoo finna fidanii dhufu. Finni kun damma ta'a, dhadhaa ta'a, irra caalaa kormaa fi goromsa ta'a. Horii fidanii too muudu. Eenyu qaallu Finfinnee deemnaa jedhu. Qaalluun keenya Finfinnee, finni waaqa jaallee, malkaa jabduu bullee, nagaan of kallee. Kuni Oromoonni kallattii kamiiniyyuu gadaadhaaf godaanan jechuudha muudaaf. Yeroo sanii eegalee haalli qilleensaaf teessuma lafaa ishee hawwattummaa ishee ol dabaluun wiirtuu daldalaa, siyaasaa, dippiloomaasii fi diinagdee biyya kanaa fi kan Afrikaa ishee taasiseera. Haa ta'u malee Finfinneen akka magaalaatti pilaanii miidhagina ishee dabaluu fi jiraattotaaf mijooftuu ishee taasisu gahaa hin qabdu turte. Bara mootota gonfootti haalli qubsuma uummata ishee caasaa siyaasaan kan tolfame ture. Warri maatii moototaa ta'anii fi aangoon moototatti kalaayan akkasumas hooggantoonni waraanaa akkaataa aangoo isaaniitti masaraa mootummaatti marsanii qubatanii turan. Giiftinis immoo hora Finfinnee kana dhiqachuu barbaaddeet dhuftee ilaaltee dhiqatteet amma guyyaa torbaa maal yeroo hunda akkamittan deddeebi'a ilmi koo guddaan silaa Kiristiinaa kaasee ilma ta'e araddaa naa kenni bakkeen kun nan qubadhaa jettiin dukkaanii dhaabdee jiruudha bakka amma taallaquu beeta mangisteen jedhamu kan jechuudha. Achi qubattee dhagna dhiqattee galte waggaa lamaan tokko achi fulahaatti jechuudha. Bakkoon immoo bakka fulaa'oo kan bishaan ho'aa kan amma dhawaata mootichi kara Harargee waggaa deebi'ee duulaaf deemee waggaa Harargeedhaa deebi'u mana akkamii ijaartee beeta mangistii hojjattee eegdeessatti daalatti jechuun amma taallaquu beeta mangisteen jedhamu. Pilaanii Xaayituu jedhanii kan kaan irraa jalqabee hanga pilaanii yeroo darbe naannoo Finfinnee godina addaatti ofitti dabaluuf yaalee fashalaa'e san hamma ga'utti pilaanii 10 hojjetan. Pilaaniin kun gaafa hojjetamanii kanuma dur sanirraa waa xiqqoo fooyyessaniiru waa'ee ikoonoomisiin qo'atu, waa'ee jireenya hawaasummaatis hin qo'atu, seenaa magaalatis waa'ee immoo akka itti bu'uura uftees hin qo'atu, waan baay'eetu qo'atama. Seektara gara 9-10tti qo'atama. Gaafa immoo pilaanicha hojiirra oolchanii inni sun hunduu sheelfirra taa'ee wanti qo'atame sun hunduu ethnic diversitiin, gender, dargaggeessa meeqatu jira, daa'ima meeqatu jira kan jedhu kan qo'atame, dimogiraafiin qo'atame sun hundinuu taa'ee akkuma durii sanitti itti deemamaa jira. Yeroo ammaa kana garuu magaalli Finfinnee seenaa dura ittiin beekamtu hanqinoota gurguddaa kanaan dura akka magaalittiitti mul'achaa ture kana karvu gootee yeroo ammaa kana magaalaa sochiin diinagdee gurguddaan keessatti gaggeeffamu, magaalaa waltajjiin idil addunyaa gurguddaan keessatti gaggeeffamu, waltajjii maqaa ishee madaalu teessoo Afrikaa akka taatetti waltajjii gurguddaa sadarkaa biyyaatti sadarkaa magaalaatti kan keessatti gaggeeffamu ta'ee jira jechuudha. Erga pilaaniin magaalaa ammayyaawaan biyyattii keessatti hojiirra ooluu eegalee asittis pilaaniin Finfinnee ammayyoomsuu fi gulantaa magaalaan qabaachuu qabdu ishee gonfachiisu hin hojjetamne ture. Kun ammoo jiraattotaa fi dippiloomaatotaaf magaalaa jireenyaaf hin mijoofne taasisee ture. Baay'achuun uummataa, konkolaattonni magaalittii keessa jiranii fi daandiin jiru walgituu dhabuun daandiin dhiphachuun balaa tiraafikaa babal'isuun faalamni qilleensaa hammaachaa akka deemuu fi qabeenyi qabnu ammoo murtaawaa ta'uun rakkinicha daraan ammeessaa dhufe. Rakkoowwan kunneen furuuf mootummaan jijjiiramaa waggoottan lamaan darban misooma koriidarii magaalaa Finfinnee miidhagsuu fi deebisanii ijaaruu irratti hojii bal'aa hojjetaa ture. Hojii kanaanis bu'aawwan gurguddoo argamsiiseera. Muuxannoo kanas magaalota biyyattii keessatti argaman kanneen biroo keessattis babal'isaa jira.
Finfinneen magaalaa miidhagduu jireenyaaf mijooftu akka addunyaatti sadarkaa ishee eeggattee fi dorgomtuu akkasumas magaalaa dippiloomaasii taasisuun karoora tarsimaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Akka biyyaatti ammoo misooma koriidarii Finfinnee keessatti jalqabame fiixaan baasuun magaalittii fakkeenya badhaadhina biyya keenyaa taasisuudha. Misoomni koriidarii magaalaa Finfinnee yeroo ammaa kana marsaa tokkoffaan xumuramee marsaa lammaffaan hojjetamaa jira. Misooma koriidarii marsaa duraatiin koriidaroota 5 saffisaa fi qulqullina olaanaadhaan hojjetanii xumuruun karoora Finfinnee miidhagsuu fi misoomsuun akka danda'amu kallattii kan akeeke ta'eera. Muuxannoo fi barnoota marsaa jalqabaa irraa argame bu'uura godhachuun misooma koriidarii marsaa lammaffaa bifa bal'ina qabuu fi caalatti miidhagina olaanaan hojjetamu taasisuuf kutannoo fi cichoominaan hojiitti seename. Misooma koriidarii marsaa lammaffaa kanaan koriidaroota 8tu hojjetamaa jira. አዲሱ ኮሪደር እስካሁን ከሰራናቸው ሰፋ ይላል። ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኮሪደሪን ሃራን ኩን ከናን ድራ ሆጀነ ጫላ በላዳ ከበጀምቱ ከንቲባ አዴ አዳነች አቤቤ ናኖ ካዛንቺስ ከን ጅሩ መሰራ ሞቱማራ ካሴ ሃንጋ ዋሬድ ናኖ ካዛንቺስ ከና ከን አካን ዱሎሜ አካ ፒያሳት ጅጅሩ ፊ አደባባይ መስቀላ ሃንጋ ሜክሲኮ ሃንጋ አርቀቻ አዳዋት ሆጂ ጀልቀበሜ ተደበሉን ጥሙሩን ሆጂ ከንቲባ አዴ አዳነች አቤቤ ፊ ገሬ ሳንጀለቲ ጉርማ አኒታ ካዛንቺስ ላይ እንደምናውቀው በጣም የተጎሳቆለ ኑሮ አኩማ ቤክኑ ካዛንቺስ ነሞተ ጅሬኛ ገዲ አና ጅራተን ኢዶ ጅሬኛፍ የሚጆፍኔ ማንኔን ጅሬኛ kan fakkaatan garu ammo kan kufuudhaaf duufan baay'ee kan dulloomanii fi manneen kufoo ta'an balfa dhangala'aa bakka itti lolaasan kan hin qabne sararri ibsaa isaanii akka marsaa sarariitii kan wal keessa xaxame bakkeewwan balfamoo fi yakkoonni adda addaa itti raawwatamu Abiinsi dinagdee fi hawaasummaa cimaan kan keessa turedha. Magaalaa keenya keessatti iddoo fakkeenya guddaa ta'edha. Kanaaf deebisnee yaa misoomsinu misooma koriidariis hojjechuu qabna jennee kaane. Misoomni kamuu namaaf dursa kennuu qaba jedhee waan amanuuf mootummaan misooma koriidarii marsaa lammaffaa kana seegaluun duratti jiraattota fedhii isaanii fi rakkina isaanii gaafachuun furmaata waaraa fiduu filannoo jalqabaa mootummaa ta'e. Jiraattonnis yeroo adda addaatti rakkoo naannoo keessa jiraatanii ibsaa turaniiru. Naannoo kanas ijoollee baay'ee qabanii kan kun akkana keessa laastikii kana keessa jiran jira laga keessa jiran jiru gorfiin faatti galee baay'ee namoonni lubbuu namaa balaarra kan buune dafanii limaatii kanatti hojjetanii hunda keenya gaitu Addis Ababa Finfinnee keessa ሻወር በማስታጠቢያ ነው የምንታጠበው ያልደብቀም እውነቴን ነው ማለት ትልቅ ቃመ ኬኛ ገበቴ ፕላስቲኪ harka irratti dhiqatan keessatti dhiqanna ani sin dhoksu namni guddaanu gabatee dhuma kana irratti dhiqata bakki itti dhiqatan waan hin jirreefidha sireen asuma istoovinis asuma jira buddeen asitti waan hojjennuuf ho isaa rakkisaadha hantuutni haalaan nu rakkisa manni isaa caccabaa fi kan kufedha kanaaf misoomsuuf qophaa'uun isaanii ana baay'ee natti tola namni hunduu osoo mandarichi diigamee fi baay'ee jaallata bishaan ingalchaa ሽንት ቤትን ሴና በጣም ያንቆሸሸ መነ ዱሪ ዋን ta'eef tubboon ija baay'ee rakkoo jira amma rakkina kana amma mangistiin nu arge bakkuma feenu dasitanyadha limaatii kaayisa dasitanya liyaanasan loostan lagichi nu fudhachuuf jira nu kaasuufi seesadii ol nutti galee bishaan meeshaa hedduu nu jalaa fudhate jala qofaan miti karaa gubbaas cabseetu nutti seena barana waaqatu nu baase ijoollee kofaana nu fudhachuuf ture ollaatu birmatee jalaa nu baase lubbuu keenya ulfachuu barbaanna mootummaan eessumayyuu nu qubachiisu ijoollota keenya lubbuun tursiifachuu barbaanna. Rakkooleen hawaasti kaasan kunniin walxaxoo ta'uu bira darbee dhukkubaaf illee kan jiraattota saaxilanidha. Sababoota walitti dhiyaachuu manneenitiin dhiphachuu karaatiin daandiin irratti hawaasni miila diriirfatu gahaa ta'uu dhabuudhaan rakkoo mana fincaaniin wal qabatuun dhukkuboonni daddarboo fi kanneen biroo jiraattota magaalaa Finfinnee keessumattuu kan warra Kaazaanchis dararaa turaniiru. Rakkoolee babal'aatu sababa hawaasni iddoon ittiin jiraatu mijaawaa ta'uu dhabuu isaatiin qofa dhufan jiran jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun dhukkuboota daddarboo kan jennuunis saayinasii akkasii miti utaalloo qufaa shurufka adda addaarraa dhukkuboota dhufan dhukkuba mormaa olii kan jennuunitu jira nuti akka fayyaatti jechuudha.
isaan kanaa wajji wal qabatee sababa shurufkaa adda addaati kan dhufuutiitu jira san qofaa miti manneen fincaanii gaa amma akka standardii addunyaattis abbaan warraa tokko mana fincaanii tokko qabaachuu qaba jedha. Yoo amma konteekstii magaalaa tanaa keessattuu naannoo piyaassaatii fi maal kan yoo ka furattu ta'e manneen akkasii walirratti tattaa'an irratti mana fincaanii tokko argachuu dhiisi abbaa warraa dhibba naannoo san jiruuf mana fincaanii tokko ijaaruun baay'ee rakkisaa ture. Kanaafuu istaandardii addunyaa dhiisiitiiti tanuma biitii teenya itti jirtu qonnaan bulaan keenya yoo deemte naannoo adda addaarra mana fincaanii qotachuudhaaf iddoon itti rakkatu yoo jiraate magaalaa Finfinnee. Misooma koriidariitti galuun duratti hawaasni gad fageenyaan irratti mari'ate. Rakkoon jiru hawaasa waliin addaan baafame. Furmaata hawaasichi waliin barbaaduun qajeeltoo hojimaata piroojeektii ammayyaa fi hawaasa giddu galeeffateeti. Marii jiraattota naannoo Kaazaanchis yookaan Qarsaa waliin kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee osoo misoomni koriidariin calqabiin taasisaniin jiraattonni misoomaaf fedhii akka qabanii fi bakki quubsumaa isaaniif mijataa ta'e iddoo biraatti akka kennamuuf gaafatan. ካዛንቺስ አካባቢ ለመንግስት ከፍተኛ ቀረጥ አስገቢ ከሚባሉ አካባቢዎች አንዱ ነው። ናኖን ካዛንቺስ bakkeewwan mootummaaf galii galchuun beekaman keessaa isa tokkodha. Dargaggoonni bakkichatti hojii adda addaa hojjetu. Mootummaafis kan hojjetan irraa gibira ni kaffalu. Dargaggoonni kun yeroof hojiin isaanii dhaabbachuu danda'a. Wanti kana giddu galeessa taasifatee hojjetamu jiraayii gaafii jedhuun qaba. የውሸት ወሬ ፕሮፓጋንዳ እየተነገረ ሰው ተጨንቋል። Oduuwwan sobaa fi olola waan itti himamuuf namni baay'een dhiphachaa jira. Waa'ee giree ijoollota isaaniif haadholiin dhiphachaa jiru. Dhuftanii yaaddoo kana waan nu obbaafachiiftaniif baay'een isin galateeffadha. Namni amma guyyaatti mandarichi itti diigamu isinirraa waan dhaga'uuf yaaddoo fi sodaan baduu isaati. በመጀመሪያ ለማመሰገን የሚገባው ህዝቡን ለማወያየት ፈቃደኛ ሆናችሁ እዚህ በመገኘታችሁ ራሱ ሐዋሳ ከነ መሪሲሱፍ አሲት አርገሙ ኬሰኒፍ በከ ጉዳይ ሲኒፍ ቀምና ገለቶማ አማ ባይናን ሶዳን ጅራቶታ ኢኒ ጉዳን ማናናፍተው ከን ኡንፈሳታው ከን ገንዳ ነነርገዳ ዋንጀዱዳ የዛሬውን ነዋሪ እንዴት እናስተናግዳለን? ጅራቶታ አማ ጅራን አከሚን ኬሱሜስና ጋፊ ጀዱዳ ጀልቀበረቲ ዴቢሱ ከን በርባኑ amma danda'ametti olloonnillee akka addaan hin baanee fi of eeggannoo cimaa taasifneerra. Jiraattonni naannoo Kaazaanchis yookaan Qarsaa irraa ka'an heddummina kan qabanii fi rakkoo walxaxaa keessa kan turan waan ta'eef bakka isaan hin jeeqnee fi mijataa iddoo ta'e akka argatan bulchiinsi magaalaa Finfinnee of eeggannoo cimaadhaan tattaaffii taasiseera. Manneen waliinii carraa kaasisuudhaan buqqaatota misoomaa kanaaf dabarsee kenneera. ወደ 5700 የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶችን ገነባን። Manneen jireenyaa 5,700 ta'an ijaarre. Manneen 1,500 ammoo namoota mana namaa jiraatanii fi warreen barandaa irra jiraataa turanii fi qooxii irrallee warra jiraataa turanii fi jireenya baay'ee nama gaddisiisu keessa yeroo dheeraatii fi warra jiraataa turanii fi ijaarree kennine. Manneen 5,700 ta'an kan bu'uuraalee misoomaa hunda guuttatan akka fakkeenyaatti galaan guuraa irratti Aqaaqii keessatti akkasuma naannoo Arraabsaatti mandaroota ijaarree ummata keenya gara mandaraa haaraatti galchine. Nama 20-30 ta'ee goojjoo tokko keessa jiraachuun jireenya ilma namaati miti kun. Jireenya gadadooti beeki. Kanaaf jijjiirama kana baay'ee niqisiifadha. Manneen hojjetaman kunis akka ilmi namaatti jiraatu kallattii namatti agarsiisu waan ta'eef jijjiirama kana baay'een appreciate godha. Kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti kan argamu mandara galaan guuraatti qofa manneen waliinii miseensota maatii 764 kan hammachuu danda'uu fi abbootii warraa 1391 qabatu ijaaramee warra Kaazaanchis yookaan Qarsaa irraa dhufaniif dabarfamee kennameera.
Jiraattonni Kaazaanchis duraanii fi kan galaan guuraa ammaa gaafilee bu'uuraaleen misoomaa nuuf guutamuu qabu jedhu akkuma garasitti fudhatamaniin kaasuu jalqaban. Gaafiin jiraattota kanaas deebii akka argatuuf kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee bakkicha deemanii ilaaluun rakkinicha furuuf waadaa seenuun hojiitti seenan. Waadaan galame hojiitti hiikamee baatii 2 keessatti daandiin asfaaltii kiiloomeetira 1.5 hojjetamee otoobisoota 20 ol si'a tokkotti keessummeessuu kan danda'u terminaal otoobisii ijaaramee keessatti ammoo daandiin kobilistoonii diriirfameera. Warshaan buddeenaa haadholiif hojii uume ijaarameera. Giddugalli maanguddootaa fi harka qalleeyyiin itti sooraman galaan guuraatti jiraattotaaf ijaarameera. Warshaan daabboo guyyaatti daabboo 60,000 oomishuu danda'us bakkichatti ijaarameera. Suuqiiwwan daldalaa fi kan waaldaalee shamatootaa 52 ta'an, manneen baaburaa 4 akkasumas gabaan sanbataaf dilbataa galaan guuraatti hundeeffamaniiru. Dunkaanni qorichaa Kaanaamaa banamee jiraattotaaf tajaajila kennaa jira. Bakki daa'imman itti taphatan 15 ta'an, dirreen ispoortii, bakkeewwan magariisoo ta'an, manneen barnootaa hanga kan sadarkaa lammaffaatti jiraattota galaan guuraatiif hojjetamaniiru. Dura akkamitti jireenyi koo achi Kaazaanchisitti akkam akka ta'e waan beekuuf amma kan argadhe galata Waaqaa ta'e. Waa hunduu jira bakka. Hojii dhabnee baay'ee rakkachaa turre iddamma achirraa dhufnee jennee tokkoffaa hojii seera qabeessaan arganne rakkoo keenya immoo irra deemanii nu gaafatanii nu gaafachuu bichaayyuu otoo hin taane waan nu gaafatan sanaaf illee deebii gahaa itti nu laatamee nu ilaalanii rakkoon keenya baay'ee bakka nuufi furmaata argatee jira jechuudha. እኔና ባለቤቴ ከካዛንቺስ ስንመጣ መጠንና አየን ይሄ ቤት ቁልፍ ነው። Ani faati warraan koo gaafa Kaazaanchis dhufnu manni kun cufaa ture. Gaaraa kaasee hanga asiitti miilan dhufne. Guyyaa jalqabaa baay'een nuffe. Oollee yoo bullu garuu nutti tole. Baay'ee gammadeera. Ammuman gulantaa mana kanaa keessaa gadi bahuun galateeffadha. Waaqa koo fi mootummaa keenya yeroo mana kana ol seenu hundan galateeffadha. Jireenya baay'ee fooyya'aa ta'e jiraanna. ያላሰብኩትን ያገኘሁት ቆንጆ Wantan yaanin argadhe baay'ee bareeda. Idduma fedhe haa ta'u jedheen dhufe malee mana argadhe jedheen yaanne. Yeroon dhufu garuu mana gaariin argadhe galata Waaqaa. በጣም ደስ የሚል ነው። ደስ የሚል ሰፈር ነው። አየሩ Mandara baay'ee namatti toludha. Qilleensi isaatu mijataadha. Namoota akka koo dulloomaniif qilleensa gaariitu barbaachisa. Qilleensa gaarii afuurfataa jirra. Baay'ee gaariidha. ከዚህ የተነሱ ወገኖቻችን ለማየት Firoottan keenya asii ka'an ilaaluuf bakka isaan jiraatan dhaqnee turre. Haala jiruuf jireenya isaanii isa haaraa kan shaakalaa jiran wayita ilaallee kan duraan keessa turan waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu garaagarummaa guddaa qaba. Bakka ijoolleen isaanii bahanii keessa taphachaa itti baratan giddugala soorataa fi waan bu'uuraa hedduu kan of keessatti qabateedha. Jiraattonnis jijjiirama jireenya isaanii irratti mul'ate kana ragaa bahaniiru. Kun jijjiirama guddaa hojii namummaa irratti hojjetame keessaa isa ijoodha. Misoomni koriidarii Kaazaanchis lafa hektaara 1,000 irratti hojjetame. Lafoota kanneen irratti manneen jireenyaa 20,000, daandii kiiloomeetira 40 kan karaa hundaan walitti hidhaman fa'aatu hojjetamee Qarsaa yookaan Kaazaanchis iddoo jireenyaaf mijooftuu taasise. Kaazaanchis መጥቶ ስለ ኮኔክቲቪቲ Kaazaanchis dhufee waa'ee koonnektivitii maal akka ta'e kan hin galleef ni jira jedhee yaadu. Yeroo baay'ee ministeerri muummee keenya pirojektoota keenya walaa quunnamsiifnuu jedhu kan wal dubbisan haa ta'anii bu'a qabeessoo fi saffisoo haa ta'anii yaadrimee jedhu Kaazaanchis irratti bal'inaan hojiirra oolchuu dandeenyeerra. Daandii lafoo yoo ilaalle gara kiiloomeetira 81 kan uwwisudha. Daandiin saayikilii gara kiiloomeetira 20.7 kan ta'udha. Iddoowwan ijoolleen itti taphatan 15 kan ta'an ijaarreerra. Kana qofa miti Finfinnee keessatti rakkoo guddaan bakka konkolaataa dhaabbatanidha. Misooma koriidarii Kaazaanchisiin gara terminaala paarkii konkolaataa 40 ta'anii ijaaruu dandeenyeerra. Kaazaanchis manneen dulloomaniin kan guutamte taatus qarqara daandii ishee irratti iddoowwan daldalaa qabdi turte.
manneen daldalaa fooyya'aa ta'anis turaniiru. Manneen daldalaa kunneen akkamiin deebifna jennee yoo yaannu suuqiiwwan 105 ijaarree jechuudha. Suuqiiwwan 105 kana keessaa dhibbantaa 75 kan ta'an namoota kanaan dura Kaasaanchis jiraachaa turanii fi daldalaa turantu itti hojjechaa jira. Misoomni kooriidarii magaalaa Finfinneetiif dhufuun an hawaasa kanaaf jireenya istaandardii akka jiraatan kan ol kaasii jedhee yaade jechuudha. Akka fayyaatti. Kana hogga jennu kan dur rakkan yoo amma hawaasa Islaam eeriyaa jiraatu san keessatti rakkoon takka uumamti. Makiinaan bakka seentuun bar hin argattu. Nama san rakkoo irraa baraaruufillee ambulaansiin hin seentu. Ambulaansiin achii baatee iddoo tajaajila fayyaa san dhaqqabuudhaaf yeroo itti fudhatu hizaaf jaamiin isaa jechuudha. Namni achi keessatti du'uullee ni danda'a jechuudha. Namni alaalaalu garuu ittiin fakkaatu magaalaa Finfinnee. Hogga keessa gabbuutee ilaaltee hubatta. Karaan ballachuun isaa daa'imni haati takka ulfaan qabamtee bar seentee baasuu hin dandeessu. Mijaawaa miti. Namni walirratti jiraata. Kun hundi tajaajiloota fayyaa irratti fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa qaba jenneeti yaadna. Misoomni kooriidaraa garuu kana hunda hiikee jechuudha. Misoomni kooriidarii Kaazaanchis hirmaannaa fi shoora dubartoonni ijaarsa biyyaa keessatti qabanii fi ilaalcha duubatti hafaa dubartoota qaamaa fi qalbii miidhan kan hawaasa keessa jiru hambisuuf akka siidaa hubannoo uumuu tokkotti addabaabayii maqaa dubartootaan ijaaramellee kan of keessatti hammateedha. የሴቶች አደባባይን ደግሞ በምናይበት ሰዓት አደባባዩ ከተሰየመ ከረም ብሏል። Addabaabayii dubartootaa yoo ilaallu ammoo addabaabayichi erga moggaafamee tureera. Haa ta'u malee ga'ee dubartootaa wanta agarsiisu homtuu hin turre. Dubartoonni gama siyaasaan, diinagdeen, hawaasummaa keessatti Itoophiyaa haa ijaarru yaada jedhu keessatti ga'ee guddaa qabu. Garuu ammoo hawaasa keessatti yaada duubatti hafootiin dubartoonni yeroo miidhaman agarra. Miidhaaleen qaamaa fi xiinsammuu yeroo dubartoota irra ga'u argina. Shoorri dubartoonni qaban yeroo xiqqeeffamu ni argina. Kun ammoo sirrii miti. Dhalootaaf idaawwan akka kanaa dabarsuu hin qabnu. Dhalootaaf dabarsuu kan qabnu mindaadha. Addabaabayiin dubartootaa ashaaraa gaariidha waan ta'eef magaalaa guddittii keenya teessoo gamtaa Afrikaa kan taate Finfinnee keessatti shoorri dubartootaa maal akka fakkaatu dhaloonni hubannoo xiqqoollee taatu akka argatu jennee bifa baay'ee bareeduun ijaarreerra. Misooma kooriidarii Kaazaanchis yookaan qarsaa kanaan namoota hedduuf carraan hojii uumameera. Namoonni 100,000 lakkaa'aman misooma kooriidarii kanaan carraa argataniiru. Walitti hidhamiinsi gabaa cimaan uumameera. Cabiinsa diinagdee biyyaa dhinuu keessattis shoora guddaa kan qabudha. Misoomni kooriidarii Kaazaanchis dhukkuboota qulqullina dhabuu magaalaa fi balfarraa dhufan balleessuu keessattillee shoora olaanaa gumaacheera. Karaan irratti sochii qaamaa taasisan kan warra lafoo fi kan biskiliitii hojjetameera. Manneen fincaanii bal'inaan iddoo adda addaatti ijaaramaniiru. Hojiileen ammallee hojjetamuu qaban muraasni yoo hafanillee dhibeewwan daddarboorraa namoota baraaruun danda'ameera. Qulqullinni magaalaas eegameera. Namoonni yoo akkam xiqqaate dur manneen fincaanii dhabaan hunda rakkachaa turan san yoo akkam xiqqaate amma abbaa warraa tokko mana fincaanii tokko qaba. Yeroo takkatti istaandardii sanirra dhufuun rakkisaadha ture osoo misoomni kooriidaraa kun hin dhufin. Abbaan warraa tokko mana fincaanii tokko piriinsiipila jedhu irra gahamuu hin danda'amu ture. Garuu ammaan tan warreen asii ka'anii iddoo adda addaa irratti qubatan hundinuu abbaan warraa tokko mana fincaanii tokko qaba. Kun dhukkuboota daddarbaa silaa sababa adda addaatiin dhufa jennu san hundarraa baraaramee jira jechuudha. Bakka bashannanaaf iddoo magariisa ta'e hundeessuu, daandii konkolaataa kan biskiliitiif daandii babal'aa warri lafoo miillatti diriirfatan bakkeewwan konkolaataan dhaabbatu heddumminaan ijaaramaniiru sababa misooma kooriidarii kanaan. Misoomni qarqara lageenii Smart City ijaaruu, yaa'insa tiraafikaa mijaawaa uumuu fi iddoowwan hawwata turizimii ijaaruu fa'aan qaama hojii misooma kooriidarii magaalaa keenyaati. Misooma kooriidarii marsaa duraanis ta'ee kan lammataan iddoowwan balfitti gatamaa turanii fi bakkeewwan namoonni heddumminaan manneen caccaboo fi jiguuf duufan keessa jiraataa turan miidhagsuu fi misoomsuun bakka ijaa fi qalbiif tolu hawwatu hedduu ijaaruun danda'ameera. Waan bareedduu ijaarlaalaa, waan magariisa ijaarlaalaa
waan qalbiin kee itti si gammaddu ijaan laalaa sammuu kee daleessisuu mataan isaa meentaalii waan guddaa bu'aa guddaa qaba jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun namni hoggaa amma bakka iddoon saayikilaa tolfamee jira, iddoon miilaan namni deemu tolfamee jira, namni eksarsaayisii keessa gala jechuudha. Eksarsaayisiin dhukkuboota daddarbaa jenneen kana hunda akka hin saaxilamne nu gargaara jechuudha. Yeroo namni miilaan deemu shaakaluu eegala. Dur deemillee jettee yoo barsiiste isaan deemas hin jedha. Amma bakka itti deemu karaan miilaa tolfameeti jira. Bifa wal fakkaatuun karaan saayikilaa tolfamee jira. Lachuu eksarsaayisii fayyaadhaaf fayyadu. Kanaafuu eksarsaayisii hojjetee jechuun dhukkuboota daddarboo hin ta'in akkanatti namni fiizikaal eksarsaayisii qofa gochuu dhabuudhaan itti dhufuu danda'u hunda ofirraa ittisa jechuudha. Dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaraa isa jennu kan hunda ofirraa ittisuu danda'a. Kanaafuu kanaaf carraa bal'aa bani jechuudha misoomni koriidaraa. Hojii misooma koriidarii Kaazaanchis yookaan Qarsaa kana hojjetanii xumuruuf qaamoleen adda addaa irratti hirmaataniiru. Kaan beekumsa isaaniin hawaasni qabeenyaa fi hamilee kennuudhaan gorsitoonnii fi kontiraaktaroonni beekumsa ogummaa gumaachuudhaan akkasumas dhaabbileen dhuunfaaf abbootiin qabeenyaa deeggarsa maallaqaa taasisaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammoo qindeessuun hoogganuun gamaaggamee kallattii kaa'uun halkanii fi guyyaa hojjechuun cichoominaa fi kutannoo hooggansaan hojichi yeroo gabaabaatti akka xumuramu ta'eera. ያስተባበሩትን በዚህ ውስጥ የተሳተፉትን ሁሉ እጅግ አድርጌ ማመስገን እወዳለሁ። warra hojii kana qindeessan bifa garagaraatiin warra as keessatti hirmaatan guddisee galateeffachuun barbaada. Hundaa ol ammoo ministeera muummee keenya baay'een galateeffadha. Sababni isaa yaadota akka kanaa yeroo kaafnu yaada maddisiisuudhaan waan nama ajaa'ibsiisu ammoo yaadicha bifa guutuu ta'een hojiirra ooluu fi ooluu dhabuu isaa hordofuudhaan yaada nuuf kennaa turaniiru. Nu deeggaru, nu jajjabeessu. Kun ammoo nuuf humna guddaadha. Kanaafi akka waliigalaatti hojiin milkaa'an hojjetameera.